Yoo simachuudhaaf qophiidhaan eegaa jirti achirratti immoo shakkiin isiin kaaftee ishee odoo hin taane namoonni gaafa laalanii Sumayyaa si sobdii saayidoo gara biyyaatti hin galinii Sumayyaan hin sobdii jettee jirti jechuudha. Namootatu koomantiidhaan isiin jedhaanii isilleen ani kanuma hunda kijibduudha kanuma hunda amanamuu dadhabee minaamina jettee sanirratti amalli deebi'ee ijoolleedhaaf uffata hin bituun qabu maaliifi tilmaaman yoo ta'e malee fakkeenyaaf caammaa yoo biteef uffata hoo bitee uffanni rakkoon qabu caammaa yoo tare minaamina yaani jechuun qoxorri isaanii waan hin beekneef yaada akkasiiti. Isiin immoo tuyyuu qophii isii dhaayitee riippoortiitti eeguuf baay'ee qophiirra jirti jechuudha. Waaw goobas Sumayyaa goobas. Namni nama dhiirsa ofii bakka biraatti irraa zoorfatu barnaama dhugumattiin isiniin jedha Sumayyaan taaggaluun isii ifaajeen isiin ifaajee xaariin isiin laffaatee namni hundi isii arrabsee namni hundi maal jedhee jibbee ajeeffatee kana hunda dhaga'uu didde gurra isiitiitti wallaahi billaa dhaga'uu didde harka kennuu didde yoo inni taaniin fudhu jedhu taaniin fudhu jedhu taanii jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkam naga keessan fayyaa keessan jecha anillee naga koota alhamdulillah galata rabbi arskeenye jirraka alhamdulillah rabbil alamin rabbiin galanni hagawu asgaawun keenya Sumayyaallee saayidoo dubartii arabaa fuudhuuf deemu qabattee jirti. Sumayyaan saayidoo eddoo riippoortiitti qopheessite tamanyinatiin jettee bareeda amantummaadhaan akka isin jettanii miti akka isin ani amanamuu dadhabee ani kijibduudha saayidoo ammallee sobdii akka achirraa deebi'uuf sobdeetiniin akka isin jettan sanii miti. Ani amma kutatee jirti kaama riippoortiitti dhargee akkatti jechuun habaaboo qabattee habaaboollee mana keessan qabna akkatti habaaboo qabattee dhayite saayidoo simachuuftee jechuudha. Qophii needee qophii ajaa'ibaatti dheedee fedhoo ijoollee isaa manatti hin galatus hoduu mana isii galus bakka qophiidha kaagara hundattuu yookaan nutillee haa qophoofne ka gammadaan jira dhugaa rabbi hedduutu akka gammade akka waan kiyyaatti hin gammade sababni isallee maali hojjettanii bakka isiin akkasitti abbaa manaa isii kun hedduu nama gammachiisa baay'ee nama gammachiisa isiniin jechuu barbaade. Bakka Sumayyaan saayidoo uffata bitirrattillee baay'ee gammachuun qabdu sababni isallee maaliif saayidoon isi uffata bitaa odoon taane warqee ni bitaa fi makiinaa ni bitaa fi hin godhaa birkan hundaayyuu hin beekti isiin wanni isiin irratti duutee akkasitti bakka jechuun hin jiraa miti wanni isiin akkasitti saayidoo irratti duutuuf maaliif isin fakkaata dhuguma rabbiiti saayidoo ni jaallatti nama biraa akka inni fuudhuun barbaadu saayidoolleen amma arabdiitti baay'ee jedheen jira jechuudha. Arabdiittiin baay'ee jedheen jira jechuudha. Wada Ethiopia tamallas jette gaa achokkaay muradhu jette achokkaay muradhe gala jedhe ka foto isaanii agarsiise Jamiiladha kana bitee jedhe Atikaadha kana bitee jedhe ilmaan diyyatti gala yoo Sumayyaan hin barbaadeen dubartii biraan fuudhu jedhe ka gobas dhiira kana kutaataan hin jiru barin jiru saayidoo yaada 4 fuudha jedha malee Sumayyaan 4 miti isirritti akka fuudhuun barbaaduun sobde gaafa duraatu isin qalbii keessatti malee hin fuudhu saayidoon asii hin fuudhu dubartii bira isi matana wajjitullu akakayyuun isaa yoo 4 fuudhe saayidoon 4 fuudha abbaan isaa 4 fuudhe saayidoon dirqama 4 fuudhu qaba saayidoo akkas jedhee yaadee baranaa miti akkasii jettanii boriftanatiin kaan anallee arraba isin hagalo amma maal isin fakkaate isin jechuudha. Sumayyaan qaruuteedha wallahi lazim qalbii akkanaa tanaa kennuudhaalle ijoollee laala waan tokko beekuu qabdan Sumayyaan arrabsina Sumayyaan isinii barumsa taate barumsa irraa argattan kophaa taaggaltee akka abbaa manaa kana akka abbaa manaa isii kana namni tokko ittiin heerumne barbaadde dhalaan tokko ana malee jette yaada sobdeetiniin ijoollee jette malee Sumayyaan amma ufumaa saayidoo barbaadde borra isiiti kaa barbaaddu ka yaada bawarra isiiti jenna malee isiin ufuma isii yaada isiin amma maal jetteeyyu maal jette yaa rabbi yaa gooftaana ijoolleedha jette waan dagadhe seenan daganne nan beeka ijoolleedha jette ijoollee miti simaa jenna nuti mooto simatu qaruuteedha dubartii gaarirraa gaarii argatu gaarii dhalchuu boruqeen isaa qabamteetti boruqeen isaa qilleensa irraan bahu yoo du'ellee yoo jiraatellee ilmaan jegnaa argatti ijoolleen isin dhaltullee ijoollee makkanaati amma immoo sadaffaa dhiira argatte
rabbi si haa kennu. Eshi kanaaf namni Sumayyaa tuffatanii Sumayyaa arrabsitanii Sumayyaan akkanaa Sumayyaan akkasiiti namni jettan dogongortanii jirtan ani wallahi lazim hin dogongorre. Ani maaliif ani isirra waa hedduu baradha. Dubartiin akkamitti akka abbaa warraa isii qabdu isii yaad nuti yaada beekaatiin naasofna malee namni dhalaan jechuudha. Dhalaan lafa kanarratti Sumayyaa geettu hin jirtu. Otoo nu taate jechuudha. Otoo nuti dhalaa Oromoo keessattuu beekan onnee isii jechuudha. Wallahi jajjaba miti nuti. Hoffa wakabaadha ofaa turte eenyuun maqaan isii ayyoo jajjaba jechaan hin ture jabummaata kan qabdu ayyoo jabinnin isin qabdu mallaqittis biizinasii san bichaadha. Manii warri faranjii jedhu san bichaadha ayyoo. Otoo jabummaa qabaattee saidoo dhiiftee deemtu. Abaddan ever never moo maal jedhan ingiliffa kanallee haasofnu kaakaane ever never isan. Kutaatan kutattuudha. Muratan murattuudha. Sararan jara sararudha. Yookaan immoo jechuudha. Yookaan immoo dhiisuudha. Allaqa. Yookaan dhiisuudha. Bakka. Argitanii akkanaa ta'uu qaban. Jabduu akkanaa ta'uu qabdi. Nuti odoo anallee taatee bara fiidee bakka inni takka fuudhata akka jechuudha. Isin galee hin barbaachisu wanni akkasii. Hin eegamu wanni akkasii jechuudha. Isin galu. Kanaaf Sumayyaan tuffatina Sumayyaan jibbina isin fayyadi isinii barumsa taate jenna malee nuti waan biraatiif miti. Nuti waan biraatiif miti. Faayidaa biraatiif miti. Waa irraa baratta nama gaaf miidiyaa tokko gubbarratti gabbayee dubbatu. Nama miidiyaa tokko gubbarratti gabbayee arrabsamu. Nama miidiyaa irratti gabbayee faarfamu. Namni arrabsu san keessallee arraba san keessallee waa fudhattee galta. Yookiin immoo arraba san keessaa maal argatta? Bakka waa hedduu argitee deebita gaaf koomantee jala seentu ka arrabsu argita ka maal jedhuun argita. Achi keessaa immoo wanni si fayyadu hin dhabamu. Okay. Ka faarsitu sunillee guutuun isaa faarsee isan faarsu. Achi keessaa ka isa arrabsamtu jira. Saido makana amma yoo fudhanne namni isa jibbu jira namni isa jaalatu jira. Namni isa jalatti isa arrabsu jira hundi isan jaalatu. Sumayyaa amma hundi isin jibbu hundi isin jaalatu. Sumayyaa amma irra guddinne dubartoota fakkeenna nu'iif immoo bu'uura kenna ta'uu dandeettiyyuu taateyyuu. Ati mee erga intala kana gara Saidooti wallolu eegalte maal irraa baratte? Jabina isii ana isii kana ta'uu jettee yaaddeen beeytu ati. Akkatti akka dubartii akkanaa tana ta'uu jettee yaaddeen beeytu yaaduu qabda dirqama. Dhugaa siin jedha yaaduu qabda akka jabduu akkanaa ta'uu qaba. Ilmootii akkatti ciniinnadhee guddifatuu qaba. Jettee yaaduu qabda. Sigalee akkasii wallahi akkasii. Malee ati Sumayyaan baddu jennee kan ulellefnu kana dhugaa sanitti fakkaata. Ana dhugaan fakkaatu. An dhugaa miti ani yaada jedha malee Sumayyaa hedduu takka kabaja jechuudha. Fakkeenya kiyya waan taateef. Saba feetee haa taatu inshallah jinnii gurracha haa taatu namaa miti. Waan barumsa irraa argattu jibbuun qabdu. Waan si fayyadu jibbuun qabdu. Si fayyada waan ta'eef. Namni qatu hawa akka isii kana ta'a jedhe nama meeqatu carraa Sumayyaa kana naa kenne yaa rabbi naa kenne jedhe maaliif jechuun beekumsa isii mala isiin itti baatu karaan isii yoo otoo asin danqaraan tokko akkatti jiraate jechuudha boleenge otoo asin danqaraan tokko akkatti danqaraa kan akkamitti keessa bayuuf isiin mala qabdi qoreen tokko bitaa mirga kee kana karaa hunda yoo ka dhufu taate Sumayyaa mala ittiin baatu qabdi. Ishi kun barumsa siin ta'u bakka feete haa taatu biyya feete haa taatu nuti Gondaris maannu goote Goojjamis maannu goote bakka feete haa taatu Oromoo ta'e Amaaraa ta'e Jinnii ta'e Janka ta'e nu galchu nama sanirraa waa barachuu. Okay meem isin haadha Faaxee maal irraa barattan? Aslii maal irraa barattan? Sheekaroobe maal irraa barattan? Qabaroota feemasoota hin jiraa miti. Namoota hunda kana keessa
feemasootuma Itoophiyaa kan ijoollee Oromoo kana keessaa amma eenyurraa waa baratan beektan namni isin irraa waa baratan jira hin jira. Mubaarak Musammaan jira, Naasir Aanoolee jira. Namoota kana hunda keessaa immoo namni ani barumsa guddaa irraa baradhe nama obsa qabu nama sabrii qabu yoo kan ta'u taate Naasir Aanooleeti. Naasir Aanoolee irraa maal barumsa takkan baranne sammuun inni qabuu fi sabriin inni qabu akkana nama jechuun Sumayyaanoo sabriin isiin qabdu. Jabini isiin qabdu gaafa viidiyoo Naasir Aanoolee ilaallu fi gaafa viidiyoo ijoolleen jecha isaan jettu laaltu dhugaan man dubbadhu hin dubbadhu waa'ee Oromoo kana maaluma naan ka'e ummata kana maaluma naan ka'e maaltu naan ka'e dhugaa rabbii isin ani dhiisee jira hin dubbadhu sababni dubbatuu dhabeefillee hin beektan isin waan ta'eef namarraa waa baratta malee waan dhabdu dhuguma rabbii isin jedha namarraa barumsa guddaa argatta malee wallaahi irra nan dhabdu. Kanaaf Sumayyaa irraa waa hedduu baranne alhamdulillah rabbil aalamiin tana qabaadhu yaadi. Bakka dirqama ati beekamtii akkasii argachuu qabdu. Isin egalee dirqama beekamtii akkasii argachuu qabdu. Garuu immoo suuta keessa rabbiin beekumsa sii kennuu danda'a. Yoo duraan hin beekne illee yoo barumsa qabne illee kan baratanii bargizee amma kan miidiyaa sochoosaa jiru addunyaa kanatti nama barumsa hin baratin. Nama kutaa haga 3-4 qofa barate. Namni gizee amma kana addunyaa kana miidiyaa kana ashkaraa jiru. Barumsa warri kutaa 12 fixee mindinitti mixinni yoo jenni yoo jaankee yoo jedhu sanii miti. Nama barumsa hin qabnetu gizee kana gizee amma kana miidiyaa kana ashkaraa jira. Hin tuffatina miidiyaan kun illee isin fayyada. Otoo rakkattee si fayyada. Otoo jirtu odoo nagaa qabdullee si fayyada. Odoo fayyaa dhabdellee si fayyada. Gara lachitu si fayyada. Warri nama tuffataniif jedha. Akkasii isiniin jechuu barbaade boleeyyan keenya. Viidiyoo keessuma irratti dhaaba hama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabajaa. Sumayyaa fi Saidoolee bagara walitti deebisee alhamdulillah.